Jirra jirtu ijoollee Oromoo nagaa qabdanii nagaa kooti baga jiraatanis sinin jedha. Akkaataa itti miseenjarii namni jechuudha iccitii nuti haasofnuuf iccitii nuti nama barreessinu arguu danda'uu fi akkaataa immoo keessaa baasuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Amma dhumaatti na waliin tura. Akkaataa namni jechuudha miseenjarii keessatti tarii jechuudha miseenjarii keenya keessa namni seenuu danda'a. Kan Facebook illee viidiyoo akkaataa itti Facebook keessa baasan sinii maxxanseen ture jechuudha. Amma garuu karaa miseenjariiti jechuudha. Akkamitti miseenjarii namni jechuudha akkamitti nu hordofaa waan nuti nama biraa wajjin haasofnu isinitti agarsiisa jechuudha. Akkaataa keessa baastanis kallattumaan miseenjarii keessa seenaa jechuudha. Erga haala kana miseenjarii keessa seennee mata duree kunoo piroofilii keenya asitti nu baasa kaati kan jedhu kana xunnaa jechuudha. Erga akkanatti xunnee kunoo akkasitti nu fidaa jechuudha. Erga akkanatti nu fide kunoo iddoo kanarra xunnaa jechuudha. Private kan jedhu kana jechuudha. Ingiliffa badhaadhbisuun beekuu dhiifama. Iddoo kanarra xunnaa jechuudha. Kuno sarara ishii mul'atti jedhee yaada iddoo kanatti hubadhaa iddoo gara biraa osoo hin taane ishii kanarra xuqxuu jechuudha. Erga haala kanaan ishii kanarra xuqxanii loogins kan jedhu kana xuqxuu jechuudha. Loogins iddoo kanaa jechuudha isinitti mul'ata. Erga haala kanaan xuqxanii kunoo inni tokkoffaarraa kun kan kooti jechuudha. Inni tokkoffaarraa mallattoo magariisa iddoo kanatti ziis an jedhu kanaa jechuudha. Messengerii tokkoffaarraa kan kooti. Inni lammaffaa inni sadaffaa kan koomiti jechuudha. Saamsungii galaaxii E11 kun kan koomiti jechuudha kunoo. Torbee sadii dura kan kunoo 3 week ago kan jedhu torbee sadii dura kan namni itti fayyadame keessa ba'ee jechuudha. Keessa jira garuu keessa irraa ba'e jechuudha asirra. Kanaaf nuti immoo akkasumatti isiniifis tarreessee jara kanatti isiniifida. Kan tokkoffaarraa qofadha keessan kan mallattoo magariisa qabu kana jechuudha. Inni kanaa gaditti isiniif dhufu nama sin hordofuu nama keessa seenee miseenjarii keessa laaluu danda'udha jechuudha. Akkuma feesbuukiin mataasatti namni keessa seenee nu jalaa feesbuukii keenya arguu waan nuti hojjennu argu miseenjariis akkasuma waan nuti haasofnu waan nuti iccitii nama barreessinu arguu danda'a waan ta'eef kunoo kan tokkoffaarraa kan keessanii kan lammaffaarraa kan sadaffaarraa akkaataa kanaan jala kanatti naasni dhufu akkaataa itti balleessitan immoo miseenjaruma kana jechuudha gadi qabdu jechuudha. Yeroo gadi qabdanii akkasitti gadi qabdanii kaatanii haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Innaa haala kanaan isinii fidu ol harkistu xiqqooshii jechuudha. Innaa akkasitti ol harkistanii log out kan jedhu kun jira jechuudha gara gadi. Log out kan jedhu kana innaa akkasitti gadi xuqnu ammas log out kan jedhu kana xuqnaa jechuudha. Haala kanaan kunoo keessaa ba'ee jira jechuudha. Kunoo jechuudha isa lammaffaas akkasumatti gadi qabne jechuudha. Ol harkisnee log out kan jedhu goone jechuudha xuqne ammas log out goone keessaa baafnaa jechuudha. Kunoo amma kan koo qofa keessatti hafee jechuudha kan jala kana jiru keessaa baaseen jira. Haala kanaan keessaa baastanii messengerii keessan keessa yeroo hordoftanii ilaaltanii jechuudha. Nama sin hordofuu of jalaa baasuu dandeessu siniin jedha galatoomaa nagaan tura hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti.